Hello kabajamtoota dhaggeeffattoota soorata YouTube. Fayyaa nagaa keessanii fayyuma ooltanii nagaa jirtu isiniin jedha. Obboloota kiyya warra mana Arabaa jirtan hundumti keessanuu akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii. Alaamanni keessan nagumaayii madaamonni keessan akkam isinitti jiru. Isinoo jirtu akkam nagaadha miti. Jiraanis waaqayyo faagalata obboleettiin keessa isinii jira. Baga jiraattanii sinan jaalladha. Subscribe godha, like godha. Yoo isinitti tole immoo share godha. Yoo isinitti tole immoo video kana banaati. Amma xumurutti dhiisaati hojii keessanitti illee fufaa. Isinitti immoo toladhee yaada maaliif jennaan waan isin dabbaru kan waan abdii isin kutu waan isin aarsu waan isin naannuffita miti kanan hojjechaa jiru isinii galee gabbaash jettiniitiin tokko biiroo keessa gabbaash namaan jetti Araba. Isinitti toladhee abdiin qaba maaliif onaan jettanii dhugaa dubbachuu waan abdii isin kutuun hojjedhadhee si yaadus hin hojjedhus inni nan hojjetaa kunis illee abdii isin kutadhee hin yaadu. Like godha aboo like godha subscribe godha na guddisaa dhuguma mucaan tokko kana jedhee barreesse otoo warra soddaa ta'ee dhiira dee yaada koomentii sun otoo warra soddaa ta'ee yoona baay'ee irratti wal fixxu yookaan immoo lafti isin hin ga'u Oromoo wal jajjabeessuu hin beeku dhee koomentii naa barreesse dhugumadha jechuun isinumaafuu gorsa ta'a maaliif isin hin jedhe yeroo tokko bar dhuguma amma YouTube jara ilaaluutti fiigna malee kan warra keenya warra Oromoo ta'e ilaaluutti fiignu harkaan nu barreesse ta'e yaadan nu barreesse ta'e hin beeknu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafuu isinis maal gootu subscribe godha like isin haa godhu subscribe godha dafaan guddisaati warri addisi dhuftanii maatii naa ta'a subscribe godhaati like godhaati anis sinan jaalladha dhugaa waanuma gaarii fi waanuma abdii isinitti toruun hojjechuu yaada malee waan abdii isin kutu miti kanan hojjechuu yaadu. Har'a gabaa waliin galee isinitti agarsiisa meeshaan bibbitaa olee dhufe warqii hojjechiisee dhufe isinitti agarsiifadha. Kanan bitee utuu hin taane kanan bitee agartaniittu giraama 21 fi yookiis kaaree 21 fi kaaree 24 birrii 36 bitee jechuudha agartaniittu qalabaticha tokko kanuma isinitti agarsiifachuu dhufuu koo miti neelaa tabalaasheenan qaban ture neelaa badee jechuudha isin so bannaanan haaraa bitee har'a kan okay kan isaa wajjin kan gurraa immoo duraan hin jira ture qabattoo isaatirraa buqqee ture. Qabattoo sana sirreessisee asumaan kana nan bitee isa siniin hin sobu namicha itti kolfeetumani maal jedhu taratii wayitu jira yoo afaan tolanii hafaa toluu jedhu tokko immoo malaan bishaan waadduu jedhee Oromooni jedhu maaliif isiniin jedhe kana beektu namicha itti kolfeetuma du'ee itti kolfee maal abboo naaf xanka kana wanatti gurgurtanii maal abboo maal tatanii gaashee koo kana immoo birrii amma kana kaffalinaan jennaan hayi gaashee koo maalumaan taane silaa ishuma kana bichee naa qabsiistu malee jedhee itti kolfee maalan godhe malaan bishaan waadduu sanan godhe jechuudha. Kolfiin hawwan godhe isiniin jedhu malaan bishaan waadduu jechuun itti kolfeetan natsaa hojjechiifadhe foon haadha koo natsaa hojjechiifadhe isinitti agarsiisa ka'e. Sinii galee itti kokkolfan malee gabaatti hin taatu dubbiin fuulatti badanii tabzafazafanii mana natti naa hojjedhu mana natti gurguri hin ta'u waan akkana namaan jira itti kokkolfitee itti kokkolfanii maal godhu fuula ifaan namatti deemanii waan namarraa bitatu kaan immoo akka namaa namni waan tokko sirreessu godhu amma doo fuulatti gurraachessee birrii kanaan osoo kana isinirraa bitee akkamittanii kaffalee hojjechiisa jedhee dombobbo hogee anumatu miidhama. Kanaafuu isinii galee kun birrii isaa dhageessaniittu sirga silannaan kennuuf agartaniittu nutti agarsiifatuu dhuftee yookaan immoo maalii naan jettee nan taazzabii naan waan akkanaan jaalladhu. Nuni qaata wal fuune amma haaddisiis miti. Happy Valentine minxishee jedhan sana qabaa qinxishee isaa sana hin beeknu nuni malee nuni turreerra arga wal fuune waggaa 5 dabarreerra. Waggaa faasigaan waggaa arfan keenya natti fakkaata shammiti ibboo maal ta'e bakka namachaa gabaadha dhufe foon haadha koo maal nunnee nan taazabina maastikaan birrii 5 illee bitadhee odoo nyaatiin hin galee jechuudha gabaa dhaqee baasii waa sana baasaa oole inna maaliif isin hin jedhe itti kokkolfee namicha hojjechiifadhe kan biraa immoo nagadadhee gara isinitti agarsiisa meeshaa waan xiqqoo tokko bitee waan galeetu jira jechuudha mana kee ta'an. Har'a raakottaa nagadee isinitti nagadatu dhufe.
Rosemary kun silaa TikTok irra warri ooltan hin beektu hiikasaa. Hiikni isaa gawaan baay'eedhaaf ta'a. Rifeensaaf illee hin ta'a. Biyya keenyatti immoo waan beektu sinu maaliif akka fayyadu. Ani garuu waa ittiin hojjechuuf barbaree minaamin illee miti. Yookaan rifeensaaf illee miti. Waa hin hojjedhaafan bite kana. Dhugaa mucayyoon harteet manaa keete aboo waaqayyo ishiidhaa kennu. Yeroo tokko bar waan hubachuu qabdan isinis ijoo yoo waa afaan namatti toltan dhuguma isiniin jedha yeroo baay'ee waaqayyo faa galatoonni carraan gabaa waa bitachuu deema. Yoo afaan namatti toltan yookaan fuula namatti toltanii namni isin hin miidhu. Kana birrii 20 kaa'u ture kan hidhaanii akkanatti ka'a. Anaa garuu meeqannaa keete isiniin jedhu dhugaa isiniin jedha birrii 10 kun. Agartanii ammanuma kee birrii 20 garuu kan 10 naa kenni jedhee amma yeroo kan amma doonama biraa ta'e amma Rosemary kana birrii 10 nan bitee isiniin jedhe isinitti ma nuuroo waddadee mataarraa nu bu'ee nu falaxee isiniin jedhu kana birrii 10 naa kennite ishee haa kennu Allah misiliimadha. Kan biraas hin jiraayyu. Mee urgeeffadhaa kun maal beektu? Maalitti beektu maqaa isaa biyya keenyatti yoo waan inni jedhamu isinitti mi'aanatti kofaltuun dubbadhu. Asitti gosa bilaa hin jedhama keenyattis garuu naannoo gaxaritti immoo maal ka jedhamu beektu? Baqarii jedhama. Baala gadheera silaas. Jechuun nan dogoggore akkana jechuun natti hin golfinaa wanni hin taajabinaa. Kana birrii 10 nan bitee jechuudha birruma 20 hidhanii kaa'u 50 fa'i. Akkanatti irraa bitti qaqalloo waan argite namarra. Okay? Kana kan muka yaabsisee 10 bitee fee birrii 30 bitee 50 bitee nuura wuddiidha siniin jedhu. Wanni xiqqoo ishinatti waddadee na aarse maal akka ta'eettu kororimaan kiiloon tokko birrii 600 ta'e foon keessan. Yoon sin sobelaa foonuma keessan naaf alaatu. Agartanii goomana kana namni waa xiqqoodhaan bibbitatee nagadatee ni jiraata jechuudha. Rosemary kollee sitti na ilaafe tokko isa jira hundau tokko isa lafatti boonaa nam kaa'e. Kana shunkurtii kanaa jechuudha shunkurtii abashaa kana. Shunkurtii abashaa nanii kaa'e maganas hiikee isinitti agarsiisa qo'eesh. Shunkurtii abashaa kana wayifan bite yaa'oo wayi ittiin hojjedhaaf waan saamu isinitti agarsiisa silaa. Barri bara viidiyooti waan nama dhoksuun hin jiru. Goommana kana birrii meeqa isiniin jedhe jookoo isinitti maddee goommana kana dhugaa firee meeqa isiniin sobu laala. 50 hin kaa'u garuu akkuma beektan argitanii birrii 20 hin bite goommana kana. Xiqil goommanii malee 100 hin bite wayi 50 hin bite jedhee ani isiniin sobu. Laayikii godhaa bichaa isin sabiskiraayibii godhaa anantala keessan na guddisaa. Booda immoo hoolaa bitee isinitti agarsiisa. Amma goommana bitee isinitti agarsiisaa miti. Hoolaa bitee isinitti agarsiisa gaafa isin na guddiftan. Birrii 20 bitee. Birrii 10 birrii 20. Ishee shunkurtii kana immoo ilaalaa. Shunkurtii abashaa waxiidhaaf utuu hin taane qimamii wayitii kan bite. Ishiin kuni kiiloon birrii 50. Argitanii kiiloon tokko birrii 150 qimamitti dabalee sunqoo jennaa mitiire sunqoo wajjin daakuu barbaadeetani. Yoon barbaade immoo waan biraatti illee dabalee hojjechuu barbaadeen abishiidha. Shunkurtii abashaa jennaa mitiire nun afaan keenyaan yookaan biyya akka gaxaritti qaqalloo xixiqqoodha jechuudha. Bichi daraja. Sorry, I'm so sorry. Bazaau ግቡ እናንተ ዝጎረ ሶሪ argitanii abaa agartaniittu singa viidiyoo kun salacha inaati ilaalaa ishee akkuma warra soddaan guddatanii 10,000 kumni meeqa isaan laalu warra maalii jennaa nuun immoo warra maalii jettanii nuunis nu laalaati nu guddisaa jechuudha. Wayi isinitti agarsiisa mimmiixaa yookaan daabbusee jedhama jechuudha afaan biyya keenyaatti. Yookaan akkasuma asitti gara Finfinnee kanatti mimmiixaa jenna malee garuu naannoo keessatti hin beeku. Daabbusee kana birrii 50 isiniin jedhe shunkurtii. Daabbusee kana immoo ilaalaa. Siditti mul'atu laala. Kuna. Yooyin mimmiixaa kana jookiidhaan hin bite manumatti daakuu barbaade maashiniidha.
maaliif ganaa kiiloo baay'ee minaamni bitee of cora kun barbaanne kana maashinumaan hin daakaa kiiloo miti kun xaasaa kan argitu kana tokko sanaa safaranii birrii 70 jechuudha. Birrii 70 kana kaamma namni bitatee oduma barbareen dhabame kana birrii 70 bitattanii goomana kana birrii 20 bitattanii shunkurtii kana 50 bitattanii firee tokko walitti kukkuttanii nyaatanii jiraatanii oduma nuuroon waddadee amma muu waddade nuuroo sinittaa waddadu warri moranii numa moru maalate warri nuuroo guddidhanii naaf irratti raajanii ilma irratti waddada kuni birrii 70 sin jedhame mixxan amma shunkurtii nama birrii 50 kana malee wanti na aarsin jiru biyya kana keessa biyya kana keessa wanti godhe na aarsu maal akka ta'e beektan ani kanan barbaadu kororimaa maaliifan barbaada waxiidhaaf illee gaariidha daaktanii keessanillee gaafuma jaarsa harkasinii dhiige maal akka jechuun koo qaldiin illee qaldiidha fooniin illee dulatii minaamiin hojjetama jechuudha daakamee iji isaa keeyyaabee kun birrii 600 jechuudha kiiloo ani garuu kiiloon binneen talli keessa gimmaasha jechuudha kun nitti mul'ata gimmaasha kiilooti birrii 600 jechuudha kiiloon tokko dheengadallee 5 ture 600 birrii 300 jechuudha gimmaasha sinii galee kororimaan jechuudha kororimaa dhadhaadhaan illee baksuuf hin ta'an beektu waan hundumaa isaa waan dubartoota silaa hundi keessan kana sinin jedha maala sinitti waa kabaree kana booda waan sinitti odeessu hin jiru kanaan booda subscribe godha like godha na jaalladha anis sin jaalladha akkuma jettan sin jaalladha na jaallachuun keessa sirriidha namoonni baay'een viidiyoo koo ilaalaa jirtu dhugaa argaa jira laayikiin gootanii garuu odoo laayikii gootanii intinii godhaame wayi sinitti himame aariidhumaan laayikii godha aaraatuma maala boon laayikii shiidhaa godhe wayi liyoon laayikii isaaf godhe haa guddatu inni yookaan immoo haa guddattu ishiin jedhaati aariidhumaan dhugaan sinin jedha anuma fakkeenyaaf yeroo achi jiru yeroo yuutubaroota ilaalu yeroo isaanii nu guddisaa minaamin jedhan like share dhugaan sinin jedha of jajuu miti nama meeqatta share godhaa oola telegiraamii irraan intini maqaasaa messengerii irraa minaamin eebbifamaa amma maaltu naafe warqiin hojjechiisan sinitti agarsiisa salacha'e jechuun waan salacha'e naan sinin jedha waan sinitti dheerese ta'e koomintii keessa nati tola na jajjabeessa waan barbaadan illee na gaafadha na ajajaa koomintii illee onaa barreessitanii natti tola kaadhee fiigeen naqee dubbisa dhugaan sinin jedha natti tola akkuma ani viidiyoo sinin salachaan hojjedhu isinis immoo koomintii naa barreessitan sinan jaalladha naa barreessaa na jajjabeessitu kan biraa maal isinitti hima gaaffii maal gaafattanii turtanii kana keessa jira warqiin sun kun riisiitii ittiin bitame yeroo sana amma dhiiga isinitti agarsiisuun barbaachisu gurratti kaawwadheen erga silaa gurra na nyaatee haadha koo iyyeen ofirraa baase gurra na nyaatee dhugaa isiniin jedha hirdii kee kaa'ee tan kaa'e kanatti sinitti mul'atu laata haadha koo mul'ata hirdii keessa kaa'ee tan erga si dhuman gale kaa'e gurra na nyaatee agartanii itti akkamitti akka baaqsanii akkamitti akka gugguban erga silaa sinitti agarsiiseen ture warqii duriite jechuudha as laala harka bitaa fakkaata viidiyoon kun yeroo waan tokko harka mirgaan hojjetama maaliif garuu mul'atu mul'ata inni eksiifnee maal isaan hojjechiise beektu kanatu buqqee ture irraa kun waan gurratti galu kanatu yookaan muka kan muka isaa argaa jirtu amma mul'ata muka isaa kanatti irraan ilaa buqqee ture waggaa 3 afur erga buqqee dhugaa isiniin jedha yaa bayyesuus waggaa 3 afur miti bara 2008 irraa buqqee ergasii mana taa'aa jechuudha waggaa 8 amma ergasii hin keewwatamne har'aan kunoo keeyadhee ilaalee hojjechiise duusaa kanatti irraa buqqee isuma kana qaqalloon keessan jettee itti kofalteeti namichi birrii 300 kaffalinaan jedhe birrii 3,000 naan jala seetanii nan rifadhe an durayyuu birrii fixadhe sila na fixee jira namicha dhin rifadhe 300 kaffalinaan jedhe
my god. Namichi basa di kaffalinaan jennaan irra fadhe akkuma sadii jala seetan itti kolfeetan maali gaashee. Namichi silaa Oromoon beeku dhageesse argitanii xiqqoo tokko dubbata malee. Maali gaashee ani hin qabu birrii fixxanii silaa na fixxanii eessaan fidan jedheen tokkos keera beekaan baasii isinitti agarsiisuu dhiise. Warqii beelaa bitee nufi kan mormaa fi kan gurraa nan qaba. Isinitti agarsiisa yeroo bira. Tokko kana. Gaashee maali na fixxanoo ani birrii hin qabu maal taatanii jedheen. Hai bakka maarree 280 kaffale 280 naai maal taatanii gaashee ani hin qabu boo bakka kana istaatii naa godhaan sana isiniin takaraakkarreen jedheen. Viidiyoo qaxxaayee jiru irratti waraabeera isinitti agarsiisuu hin danda'a hiikaan jira kan isinitti agarsiisu. Achi jedha akkan isin naafuuf jennaan bakka ishee jedhee dhugaan itti fakkaannaan jedhe. Akkanatti zadeedhaan bultu. Isinii galee zadeedhaan bultan hudduu ishee kana buqqee argitaniire. Kanatti naa fayyadanii xiqqoo ishirraa akka dhiquu godhanii bareechanii hin dhiqne garuu haa ta'u. Kottaa akka gurratti isinii godha. Inkee wadde isinitti agarsiisu na nyaata erga silaa kaawwannaan hin jaalladhu baay'inaan guutichaan. Gatii isaa immoo nan gaafatina gatiin isaa kan duriiti kan ture waan ta'eef kan hin gaafanne isiniin jedha. Gatiitti naa hojjetan immoo natsaadha itti kokkolfeen natsaa hojjechiifadhe isiniin jedheera. Jettuun kaa mana kiraayii ta'e malee sirriitti afoorii caashu. Maalennaan bakka akkasumatti isin jedhee kenni na godha yeroo tokko isinii galee. Buna sakaan jira kottaame buna dhugaa ka'ee ka'een buna sochoosaa raabee gidduutti wareessa. Ano bulettiin keessaan waranyaa miti. Sinan jaalladha subscribe godha like godha. Banaatuma dhiisaan viidiyoon dheeressu kan kaaniyyuu afaan keessan bantanii teessanii laaltu hundi keessanuu sidan arrabsan dawoo barbaadan. Kan warra kaanii dhugaa amma sa'aatii tokkotti kan waraabamu jira amma fakkeenyaaf intaalkee YouTube kan jedhu minaamin ishee kan jedhu madam qimam jedhee kan hojjetu mucaa sanan beektu amma sa'aatii tokko darbaatti warri kunoo dhirsaamniitii walatanii fattashaman wayin dhirsi niitii fattanii jedhu wayin niitiin immoo dhirsa fattanii jettu san akkanatti namaa kennama warqiin kan keenyattiin bitee sanayyuu akkanatti erga sila isaan jechuudha eenyu ijoollee baay'een jiru araadaa YouTube kan jedhu minaamin dhugaa amma sa'aatii tokkotti yoon ani ofii kosin sobe ofii keessan yeroo YouTube isaanii bantanii irra galtanii yeroo hojiidhaaf immoo kaatan viidiyoo sana dhaabaachi deebitanii ilaaltan ilaala sa'aatii meeqa amma isaa waraaban garuu kan Oromootaa daqiiqaa 30 iyyuu waraabnu nuti wayin 20 amma har'aatti takka daqiiqaa 20 guutee hin beeku dhugaa isiniin jedha viidiyoo kaleessaa sanatti fakkaate daqiiqaa 19 bichaa kana waraabe laayikii laaltanii laaltu namni baay'een kan qooma laayikiin gootani. Kan jaraa garuu laayikii odoo isin laalaa jirtanii osoo sa'aatiin tokko sun hin dhumatiin laayikii meeqatu gala laayikii kuma meeqa gala ofuma keessanii ilaalaa of taajabaa laayikii godhaa wanna barbaadan immoo na gaafadhaanis akkuma isinitti iyyuu kana isiniin nan ajajama waan feetan na gaafadhaa waan barbaadan waa'ee manaa isinitti himneerra birrii meeqa laftis akkamitti akka bitamu isinitti himneerra waa'ee mana kan kootii immoo waaqayyo yoo jedhee kaartaa isaallee ganaan itti baasa lammanni immoo birrii ittiin ijaarsisaa jiru kana gaafa manichi dhumatee anarraa ba'aan mana sanaa bu'ee jedhu kaalkuleetarii birrichaa waan hunda isaa tokko tokkoon taa'ee ajandaa irratti qabeen jira. Tokko tokkoon taa'ee tan sinii cheek godha yookaan sinitti hima sinis hin qabattoonis kaalkuleetarii hojjechaa sinitti hima galtanii sinis fataa jettanii yaaddoo malee ni ijaarrattu. Anis sinin jajjabeessa sinin na jajjabeessa waan abdii nama kutubichaa laaltanii abdiin kutinaa YouTube irra. Sinii galee waan abdii nama kutubichaa laaltanii amma fakkeenyaaf YouTuberoonni baay'een hin jiru. Haaluma biyyaa laalchisee haaluma dhirsaafniitiin wal godhan ilaalchisee haala obboleewwan obboleessa irratti obboleettii irratti godhu ilaalchisee YouTuberoonni baay'eetu hojjetaa jiru nan beeka akkuma keessan nan laala kan nama akkuma laala kan koo sinin jedhu. Maaliif sinin jedhee isa laaltanii abdii keessan kan kutattanii jirtu wayin obboleessa obboleettii akkana godhe haati intala ishee akkana goote ilmee abbaan akkana godhe minaan jettanii wayin dhirsaafniitiin akkas wal godhan jettanii baay'een keessan wanni aartanii jirtu jechuudha nan beeka. Kanaafuu maaliif sinin jedhee aan viidiyoo abdii sinin kuturu sinirratti hojjedhu amma tokko waan hin gabaadhaa bite waan mana koo keessatti hojjetadhu yoo danda'e immoo wanna fakkeenya wayinarraa fudhattan isiniif hojjedha waaqayyo isin eebbisu ammallee sinitti dheeressu nagaan dhabinaa fayyaataa laayikii godhaa anu gaafa na bira dhuftan marqaas ni marqa waaqayyo isin eebbisu bunni sinitti xaasxaasichaa hartanis ka'een buna korraa baafadhaa amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti